Nagaa akkam jirtan baga deebitanii gara nagaa tiዩbii nagaadhaan dhuftan barumsa afaan Ingiliffaa bifa salphaa fi namaa galuun keessattuu eegaltootaaf kan irratti dhiyaatudha. Nagaa tiዩbiin kanaafiyyuu warroonni haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Akkasumas ammoo barumsa irratti yaada yoo qabaattanis nu barreessuu dandeessanii warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa keenya asirra jira. Kanaan teelegiraamaan, iimoodhaan yookaan waatsaappiidhaan nu dubbistanii achirratti barachuu dandeessanii jechuudha. Warroonni dubbisni isin rakkisu keessattuu jechuudha jalqabarraa kaatanii. Okay, har'a maalidhaa kanan isiniif qabee dhufe gaaleewwanii baratamoo baay'ee isin barbaachisuu danda'an kanneen yoo fayyadamtan moor afaan Ingiliffaa keessan ol hamma ta'e guddistuu jechuudha. Kanaafiyyuu nu waliin turaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Gaaleewwan 5 kanneen yoo beektan baay'ee isin gargaara. Yoo dandeessan barreeffadhaa. Keessattuu barattoonni barreeffadhaa irra deddeebitanii shaakaltan yookaan ammoo viidiyoolee irra deddeebitanii yoo ilaaltan bareedaa jechuudha. So tokkoffaan maal jedhaa? I respect you jedha. I respect you. Kunniin amma himootas gaalees walitti qabneeti. I respect you. I respect you jechuun sin kabaja. I jedhamee na waliin I respect you. Respect jechuun kabaja jechuudha. Kabaja jechuun maal jechuudha? Respect. Very good. I respect you. Sin kabaja. I respect him. Isa nan kabaja. I respect her. Ishee nan kabaja. I respect them. Isaan nan kabaja. Wanta akkanaa kana isin immoo babal'istanii yoo shaakaltan amma yeroo baay'ee yoo shaakaltan maal gootanii gara adda addaatiin gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani sin kabaja yoo nan jedhe ati immoo isa nan kabaja. Ishee nan kabaja. Isaan nan kabaja jedhiitoo jecha takkaan gara pronounii jijjiiraa gara 10 maal haasa'uu dandeessaa jechuudha. So fakkeenya ilaalume example. Yaa fakkeenya kanarratti maal jedhaa? I respect you for your honesty jedha. I respect you for your honesty. I respect you for your honesty. Amanamummaa keetiif sin kabaja. Honesty amanamummaadhaa miti. Honest. Be honest yoon jedhe amanami. Nama amanamaa ta'e jechuudha. I respect you sin kabaja. Amanamummaa keetiif si kabaja. I respect you for your honesty. Honesty jettan gara ooti fudhattanii jechuudha. Honesty. Honesty jettanii jechuudha. Amma fakkeenya lammaffaa immoo yaalaallu. Maal jedhaa? I respect you because you always tell the truth jedha. I respect you because you always tell the truth. Sin kabaja. Sababni isaas yeroo hundaa dhugaa dubbata. Tell the truth yoo jenne dhugaa dubbachuu jechuudha. Truth jechuun dhugaadha baay'ee. Dhugaadha. Tell jechuun immoo dubbachuu kan himuudha. Kanaafiyyuu tell the truth yoo jenne dhugaa dubbataa jechuudha. He always tell the truth yoo jenne inni yeroo hundaa dhugaa dubbataa jechaa jirraa jechuudha. I respect you because you always tell the truth. Sin kabaja. Sababni isaas yeroo hundaa dhugaa dubbataa kan jedhu jechuudha. Very good. Okay, amma gara biraa immoo yoo dabarru I admire you jedha lammaffaan jechuudha. I admire you. I admire you. I admire you. Sin dinqisiifadha. Sin dinqisiifadha jechuu yoo barbaadan jechuudha. Maybe namni tokko wanta gaarii tokko nama hojjete admire gochuu dinqisiifachuu dandeessan. I admire you jettanii jechuudha. Fakkee kanaafiyyuu mee akka duraatti jedhaayi isa nan dinqisiifadha, ishee nan dinqisiifadha, isaan nan dinqisiifadha jedhame. I admire you, sin dinqisiifadha. I admire him, isa nan dinqisiifadha. I admire her, ishee nan dinqisiifadha. Akkanatti wal baay'isuu dandeessan jechuudha. Isin karaa kanaan shaakaruu dandeessan. Anyway, admire jechuun maal jechuudha? Dinqisiifachuu jechuudha. I admire you yoo nan jedhe sin dinqisiifadha jechaan jira jechuudha. Si yookaan ati jechuun you waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyi maal jedhaa? I admire you for your strengths. I admire you for your strengths. Namoota tokko jabina isaaniitiif kan dinqisiifatan hin jiru namoota akkasiitiif jechuudha. Jabina keetiif sin dinqisiifadha. Jabina keetiif sin dinqisiifadha. I admire you for your strengths. Na waliin jedhame I admire you for your strengths. Very good. Amma immoo fakkeenya lama laalla waan ta'eef hundaayyuu gara lammaffaa dabarra. Maal jedha kun immoo fakkeenya lammaffaan I admire you for your kindness. I admire you for your kindness. Maal jechuudha? Arjummaa kee. Kindness jechuun arjummaa jechuudha. Samaan amma fakkeenyaaf kind yoo jenne arjaadha jechaa jira. Kindness jechuun immoo arjummaa jechuudha. I admire you for your kindness.
Arjummaa keetiif sin dinqisiifadha. Sin dinqisiifadha. Nama hin kabajanis jechuudha. Amma kabaja of keessaa qaba. Dinqisiifachuun kun amma kabaja of keessaa qaba. Ni deeggartu jechuudha nama sana. I admire you for your kindness jettan. Okay. Sadaffaan ammoo you are my hero. You are my hero. You are my hero. Ati goota kiyya. Ati goota kooti. Jechuu barbaadda maal jechuun goota jechuudhaan ture hero. Yookaan hero jechuun goota jechuudha. Hero jechuun goota jechuudha. Kanaaf you are my yoonan jedhe you are my hero jechuun koo ati goota kiyya. My yoon jedhe kiyya jechuudhaan ture you yoon jedhe immoo ati. You are my hero. Ati goota kiyya. Jedhee jechuudha. Mee jedhaayi? You are my hero. Very good. Fakkeenya ilaalla akkuma baratan. You are my hero in every situation. You are my hero in every situation. Jedha. Fakkeenyichi jechuudha. You are my hero in every situation. Ati yeroo hundaa goota kooti. Yeroo kamittuu in every situation. Wantoota si mudatan irratti hundaa namni tokko yookaan si bira dhaabbatu ta'e ati hero kooti yookaan ammoo ati goota kooti jechuu ni dandeessa jechuudha. Ati goota koo yeroo hundaa goota kooti. You are my hero in every situation. Situationii kamirrattiyyuu yeroo kamirrattiyyuu jechuudha namni kun amma maalidha jechuudha. Hero keetii jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yaa ilaallu. You are maal jedha? You are my hero for always supporting me. You are my hero for always supporting me jedha. Ati yeroo hundaa na gargaaruu keetiif goota kooti. Ati yeroo hundaa goota kooti. Maaliif na gargaaruu keetiif? Support na gochuu kootiif. Supporting nama tokko gargaaru jajjabeessuudha laala amma asirratti. Supporting me deeggaruudha. You are my hero. Maal jechuudha? You are my hero jechuun ati goota kooti. Yeroo tokko jedhame you are my hero. She is my hero. He is my hero jechuun ni dandeessan jechuudha. She is, he is, they are my hero. Isaan goota kooti. Wanta akkasii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. So, amma immoo inni afraffaa you tell me what life is. Kan ammoo deepidha kun yookaan ammoo sirriitti wanta yaada of keessaa qabu tokkodha jechuudha. You taught me what life is. Jiruun maal akka taate na barsiiste. Jiruun maal akka taate na barsiiste. You taught me what life is. Life jechuun jiruudha. You taught me yoo jennu na barsiiste jechuudha. Me, you taught me na barsiiste. What life is. Jiruun maal akka taate. You taught me jedhame. You taught me what life is. Jiruun maal akka taate na barsiiste. Fakkeenya yaadaan example. You taught me what life is by showing me love. You taught me what life is by showing me love. Jiruun maal akka taate jaalala keetiin na barsiiste. Jiruun maal akka taate jaalala keetiin na barsiiste. You taught me what life is by showing me love. Showing agarsiisuudha jechuudha amma asirratti. Agarsiisu jaalala kee natti agarsiiste jechuudha. Gara biraatiin immoo jaalala kee natti agarsiiste jiruun maal akka taate natti agarsiiste jechuudha. Fakkeenya lammaffaan ammoo maal jedha? You taught me what life through your action. You taught me what life through your action. You taught me what life is through your action. Jiruu maal akka taate gocha keetiin amma immoo asirratti gocha duratti laaf jedhamti. Laafiin maal akka taate laafiidhaan amma immoo actioniidhaan. Action yoo jennu wanta garaagaraa gargaaruudhaan sappoortii gochuudhaan ta'uu danda'a jechuudha. You taught me what life is through your action. Jiruun maal akka taate gocha keetiin na barsiiste jechuudhaaf jechuudha. Maal baranne amma afuraffaarratti? You taught me what life is. Very good. Bareeda, bareeda. Gara dhumaa yookaan gara afuraffaa yoo dabarru immoo maal jedhaa? You are my hope. Nama tokko tokkoon amma you are my hope kan jettaniin hin qabdan isin hundu. Maybe warra keessan irratti obboleessa keessan ta'uu danda'a. Hiriyyaa keessan ta'uu danda'a. Ati abdii kooti. Nama itti abdattanooyi jechuudha. You are my hope. Ati abdii kooti. You are my hope. Ati abdii kooti jettanii jechuudha. Fakkeenya ilaallu. You are my hope in difficult times. You are my hope in difficult times. Ati abdii kiyya. Yeroo jedhaa asirratti yeroo jedhaatu sirreessaayi yeroo rakkoo kooti. Ati abdii kooti. Yeroo maali? Yeroo rakkoo kooti. Rakkoo yookaan ammoo yeroo isinitti ulfaate jiruun difficult times jechuun jiruu yeroo wanti wayii isinitti ulfaate jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaa olaal. You are my hope and my strength.
You are my hope and my strength. Ati abdii fi jabinna kiyya. You are my hope and my strength. Who is your hope and your strength? Ati abdii fi jabinna kiyya. You are my hope and my strength. Kanuma jechuudha akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haaraa taatan like, share, subscribe gochuun irraanfatina. Yaada keessan barreessaa. Warroonni onlaayiniidhaan dubbisarraa kaatanii barachuu barbaadan isin barsiisna. Kanaafiyyuu koottaa baradhaa of jijjiiraa jennaa bakkuma hirtanitti nagaan of ta'aa.